qixxummaa mirga namoomaa tiksu waraana professional ta'e paartiin siyaasaa abbaa fedhee paarlaamaa seenu barcuma aangoo siyaasaa irratti yoo barbaade kophee baasee walitti darbatu nagaa eegsisa waraanni mootummaa. Hankanaachi paartii kamiifuu hin loogu. Mootummaaf hin loogu. Paartii isa mormuuf hin loogu. Inni biyya dhatiks. Warri wal mormuuf inni mootummaa ta'e yeroo akka barbaada wal lolani uummatatu ilaallata. Waan isaaf ta'u uummataaf filata. Waan uummati filate immoo waraanni akka inni hojiitti hiikamudha. Instituushinii jira waraanni iyyuu keessan isaan kanatu hojjeta. Kana dhafinni. Kun mootummaa abbaa irree sanaaf liqinfamuu hin dandeenye. Inni kun biyya diiguudha. Biyya diiguu miti biyya ijaaru. Kanarra immoo darbanii waan isaan jedhanii dimokiraasiin halkan tokkotti dhufuudha jedhan. Dimokiraasiin halkan tokkotti dhufu uummata wallaalaa kana keessatti jedhan. Uummata biyya kana keessa jiru wallaalaa miti. Wallaalaan isa biyya bulchu. Guyyaa 2018 fulbaana 15 gaafa adda bilisummaa Oromoo hoogganni isaa Asmaraa irraa Finfinnee galu uummanni miileenaan gadi ba'e poolisiin qawwee miti duldhaa baatee karaarra dhaabbatuun turre. Biyyaaf nagaa kennite mirga isaa kabajjee fi jennaan uummati kana caalaa taateen kana caalaa ragaa ta'uu danda'u hin jiru. Kanatu ta'e. Kanaaf dimokiraasiin halkan tokkotti dhufu uummata wallaalaa kana yoo irreetiin qabde malee ka'edhamu baay'ee qoosa madaa namaatti qoosu sun. Kanarraa kan ka'e walii galamuu dadhaba. Nuti kan jennu waraanni hanga ta'e mooraa seenee leenjii gaafa jalqabu orienteeshinii gaafa jalqabu mootummaan immoo itti aanse political commitment. Waraan hanga ta'e yeroo ati leenjisuu jalqabdu mootummaanoo hanga ta'e waajjira sii banuu uummatatti dhiyaattee haasa'achuu danda'u. Waraanni bakka tokkotti ennaa leenji'u political commitment mootummaan argisiisu bakka tokkotti akkasittiin feezan sequence linkeejii walitti hiine adeemnadha jennee kana fudhachuudha didan. Kana fudhachuu diduu keessatti irra guddaa warra nu gidduu naannahaa ture rakkate malee warri kuni fiigee dhufee hoteelatti ol nammee kutaa ofitti cufateetu ta'a akkatti taasuuf nu dhabne. Akkatti yaada dhiyeessi nu dhabne. Waan ati kaastu hundumaa kunimmaa higga mangistuu haa ifagdinne dhani fiiganii baqatanii hoteelatti namu. Higga mangistii sana immoo hin beekan. Amma Biraanuu Juulaa yeroo tokko interview ajaa'ibaa tokko kennaa ture kolfaa marrummaan nu fixaa ture jechuudha. Inni akkoo izzaam naa iyyaaluun hintin iyyaaluun waan jedhu tokko barbaadamna addunyaa kanarratti soogidda taanee yeroo jedhee kolfaa marrummaan nama fixu jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo waan tokko seera addunyaa iyyuu hin beeku. Seera addunyaa san dhiisi konstituushinii biyya isaanii irra waan jiru maqaa dhoofneennaa kana jennu weemmaa higga mangistuu haa ifagdinne. Kunoo eela higga mangistiin keessan akkasidhaa ennaa inni immoo taa'anii naasaa ni baqatu kutaatti dhaqanii seenu. Warri nu gidduu jiru ni jaanja'ee jechuudha mataa dhukkubbii ta'e. Akkasittiin deemame xumura irratti waa kaasanii jechuudha. Wanti isaan kaasanii mee warra faranjii kana nu gidduutii baasaa dhaamsa Abiyyi isinii ergetu jira. Dhaamsa isaa fudhadhaa nurraa jedhan lakki. Is akkasii daa'ima waggaa lamaafaa karameellaan goyyomsuu hin dandeenye sanaanii taphan. Heerri guddaan namni achi ture waa'ee qabsoo Oromooyyuu waan quba qabu hin qabu. Nama karee du'aanfaa muuxannoo fakkeenya bara Tigireen turte ani silxee bakka bu'eeni Tigiree wajjiniin hojjedhee uummata koo akkas godhee isinis akkas taatanii akka Biraanuufaa akka Qajeelaafaa otoo taatanii nama akkasii faati jechuudha namni achi jiru. Gadi fageenya rakkoo biyyittiiyyuu warra quba hin qabne. Akkatti waliin haasawaan iyyuu kan nama rakkisu jechuudha. Kanarratti mee walitti dhufna toode unofficially bifa official hin taaneen daqiiqaa 5 sinii kenna maal nutti haasoftu enneen jaalgammeen jira anaaf jaalgamme. Abiyyi dhaamsa sinii qaba dhaamsa akkamii faranjii biratti haasawuu hin feenu rakkoon qabu garuu official miti jennee dhaqnee teenya wajjinaa wanni haasofne wal tahanee faannoof shaabiyaa lollaa waraanni qawweeyyuu ni hiikkatu waraanuma biyyaatti fidaa dabalaa isiniif immoo hangoo sinii laannaa haadha jedhanii nama kofalchiisa. Uummata hammana ga'utti qoosuudha ta'e. Akkamittiin jechuun Tigiree loluu lafarraa fixu shaabiyaa faannoo Abiyyi fa'aa waliin hiriiru. Amma immoo rakkoo dhuunfaa isaanii achitti wal dhabanii fi Oromoon immoo hiriiree isaan kana loluuf dhiiga dhangala'uu fi akka dhiiga dhangala'uu loluuf iyyuu miti mala ittiin kiyyootti nu galfatantu ture. Maaliif rakkoo biyyittii furuuf wanti nuti dhiyeessine faannoo sanayyuu dabalate rakkoo biyyittii furuuf
ammoo akkitti isaan nu ilaalanii akka diina amaaraa taanee waan kana dabnee fudhannee itti seennu wayifaatti nu laatu. Rakkoo biyyittii furuuf garuu wanti dhiyeessine roodmaappiin nuti dhiyeessine mootummaan instituushinii biyyittii keessa jiru kan waraanaan poolisiin humna nageenyaan qabatee akka barbaadetti cancala tokko malee gulufsiisu itti cancalamuu qaba. Dimokiraasiin halkan tokkotti dhufu jettan garuu halkan tokkotti shaakaluusaa jalqabuun ni danda'ama. Har'a jalqabuu dandeenya. Kanaafiyyuu instituushinoota biyya sana keessa jiranii dimokiraatessuu fi bilisa taasisuu keessatti hojjechuun biyyittiif nagaa waaraa fida. Erga sana goonee walitti dhufnee booddee uummati waan barbaade filachuu danda'a. Achi booddee iyyuu dhaabbatu qabsoon bilisummaa Oromoo uummanni Oromoo bilisa bahee instituushiniin biyyittii loogii irraa walaba ta'e yoo jiraate isatti aanu mirga hiree murteeffannaasaa uummata Itoophiyaa waliin jiraachuu yookaan jiraachuu dhabuuyyuu murteeffata. Hanga kanatti deema qabsoon keenya waan ta'eef goyyoomsa akkasiin hin dhaabbatu kan jedhutu dhufu. Haala akkasii keessatti nu baqatanii guyyaa sadii moo akkas hoteela galanii ciisanii warrumaa nu gidduu jiru ergu takka ni dhufu takka nu deebi'u warri nu gidduu jiru ituma sana jennu guyyaa sadii booddee egaa wanni godhamu hin jiru jennaani ambaasaaddoroonni achi jiranii guddoo rakkatanii mootummaa kana humnaan dirquutti deeman kottaa taa'aa haasahaa waan sababa itti hin fudhannu jettanii dubbadhaadha jedhame. Yeroo akkasii kanatti waan isaan dubbatan baay'ee nama kofalchiisa. Waraanni bilisummaa Oromoo aangoo barbaada waan hamma kana ga'u utuma lafa tokko taakkuu tokko iyyuu qabatiin barbaada ololaan dhufanii jechuudha. Guyyaa sana akka carraa ta'ee ambaasaadarri Ameerikaa amma Itoophiyaa jiru Masiingaatu jira. Ambaasaaddar Masiingaani lafa qabannaa kanallee meedhiisaa ani Finfinnee irraa bahee irraan oleen xooxxoofaa konkolaataa kootiin qilleensa bareedaa fudhachuu fedhiin qaba garuu hin danda'amu jedhe. Maal jechuudha? Hin danda'amu jechuun waraanni bilisummaa Oromoo naannoo inni jiru sadarkaa kanatti quba qabaachuu ambaasaadarri kun. Warri USA fedhii mataa isaanii isaa qabaatanii rakkoo xumuruufis fedhii haa qabaatan waan fedheef ambaasaadarra lamaan jechuudha. Sadarkaa sanatti nu bira turan. Namni kuni akkasittiin deebisee fi dirqanii fidanii nu bira kaa'anii galgala tokko naannoo sa'aatii 11 akka sa'aatii naannoo kanaatti walitti dhufamee waan dhiyeessuu qabnuu fi akkaataatti arra'aayin hojiitti hiikamuu danda'u roodmaappii qabnu dhiyeessuu irratti gaafa dhufnu warri ambaasaaddoroonni nu gidduu turani warri taajabdoonni nu gidduu turani warri walitti nu fide rakkoon kuni akka inni adda hin cinne akka inni furamu walitti dhufeenyi kuni akka hammeenyaan gargar hin bahamne fedhii guddaa agarsiisaa waan turaniif yoo walii galuullee dadhabdanii dhukaasa dhaabuu dhukaasa namoomaa dhukaasa humanitarian aid isa jennu dhukaasa dhaabaati uummanni rakkoo qaba rakkoo guddaa keessa jira uummati keessani qaanaha dhukkuba guddaatu biyya sana keessa jira beelatu jira gargaarsa sinii kennina dhukaasa dhaabuu wal mallatteessaallee sadarkaatti nuun jedhantu ture waan ta'eef yoollee araadi kun itti fufuu baate kana goona jenne wal argine daqiiqaa 5 nu biran turre jechuudha. Eegga mangistuu Hayilasillaaseen isin biyya diiguu fi yoommoo kana sinii goone faannoon immoo bor kana nu gaafata kanammoo akkatti gadi baasuu dandeenyu hin qabnu maal jedhanii gadi bahan. Akkuma durii gaa hoteela isaaniitti dhokatanii taa'u walitti deebinaa jennee osoo teenyuuti ambaasaaddoroonni sunis nu biraan deemne ni deebi'u jennee suma teenyu namni Reedwaan Huseen jedhanii arrabsoo Ingiliffa shafaafaa tokkoon gadi bahee waan inni tiwutarii isaa irratti maxxanse waa hunda adda kutee akkasittiin ture araarri Taanzaaniyaa ture. Achii booddee yerosuma galgaluma sanarraa kaasanii baqatanii deeman. Baqatanii waan deemaniif waraanni bilisummaa Oromoo wanni inni gochuu danda'u waan tokkoyyuu waan hin jirreef araaraaf ammoo du'ayyuu yoo ta'e araaraaf jecha lubbuu keenya aarsaa goona jennee Oromoof haa darbu malee nuti du'uun sodaannu jennee qilleensa Itoophiyaa keessa kan mootummaan abbaa irree sun to'atu keessa dabarree deema. Jaallan lubbuu isaanii balaaf saaxilanii duuti qawwee qofaan miti wareegamni lolaan qofaa miti sabaaf taataanaa wareegamni kamuu nagaa fida taanaan sanan sodaannu jennee deemne sanaa ol wanni gochuu dandeenyu harka kennachuu qofaa ture. Harka kennachuun immoo waan hin danda'amneef qabsoo bara dhufaa darbaa
ilmaan Oromoo kumni itti kitimamanii jaarroleen keenyillee har'a itti salphatanii nagaaf jecha Asmaraarraa gaafa galanii kaasee gariin har'a hidhaa jiran, gariin immoo wareegama lubbuu kafalaa jiran, gariin immoo mana ofii keessatti yoo guddate qilleensa rabbi isaanii kenne hafuura baafachuu qofaa irraan kunne mootummaan abbaa irree kun malee waa hundarraa kutee akkaataa kanaan haala jiran kana keessatti harka kennachuun waan hin malle waan ta'eef qabsoon hidhannoo ammas marsaa biraaf akka itti fufuu waan kuni lubbuu namaati gaaga'a, qabeenya biyyaati gaaga'a, maatiidha diiga, lafa onsaa, jiruu fi jireenya namaa golgoleessaa kun akka itti fufu mootummaan abbaa irree kun heeyyameeti nu baqatee deeme. Arrabsoo suni kutaama sana keessa teenye ambaasaadar Maayik Hamar irraati waan ta'e inni argirraati kaa'ee dubbatame. Innis abdii kutuun dhufe dhukaasni dhaabuu waa'ee gargaarsaa irratti hundaa'ee torbee tokko haa ta'u torbee lamaaf wanni sunillee hin fashale. Mootummaan kun dirqama silaa mallatteessee qaba ture. Akka daa'ima baqatee deeme warri nu gidduu jiru warri ICRCs dabalatee waan kana biyyatti deebi'uu fi booddeellee akkaataatti walitti deebi'amutti kanaan duras shakkiitu sin gidduu ture. Shakkiin akkasii kunillee yoo mootummaa waan kana raawwate xiqqoollee hir'achuu danda'a jennaan shakkii irratti shakkii biraa dabalanii international lawuun beeku oboonii ka'edhanii international lawu dhiisiitii pirootokooliin achitti mallatteessan iyyuu kabajuu dadhabanii sanayyuun beekan baqatanii haala itti biyyitti deebi'amullee didan. Gaafa isaan didan nuti gabbaruu hin deemne yeroo keenya fudhanne carraa sanaan silaa baanee waan mootummoonni adda addaa investitti godhan sanarratti dhimma baanee waan biraan hojjennu turre. Pirootokooliin sun jira. Garuu erga mootummaan kun didee yeroo barbaannetti waan barbaanne hojjenne akka deebinutti murteeffannee bubbullee waan hojjennu hojjenne rakkoo furachuu qabnu furanne kallattii walii kaa'uu qabnu walii keenye daandii duraan tolfannerra deebinee dhufnee galle jechuudha. Mootummaa kamtu jiraayii Itoophiyaa ishee kamtu daangaan ishee kaabaa kibba bahaa dhihatti tikfameeraayitii nama rakkisa waan nama rakkisu hin qabu. Mootummaanii daangaa ofii tikfachuutu miti naannoo mana jireenya isaatuu tikfachuu mootummaa dandaheeru miti waan ta'eef galuunis nama rakkisu. Sanas itti amannee baane waan hojjenneerruuf waan tolfanneerru beekna waan ta'eef akkasitti gara dirree qabsootti deebine wanti araara sanaa ammanuma fakkaata'anii yoon irraa sii tuttuqee carraa jirummoo jaala kiyyaaf hin kennaa.